هذا تيا في أبانك يولين ترده هرمينات تيا نداني جاء تربت نبرا ديما أبانك لا يكون بركة من كبسوت كنزي وروني نانا وكأن قبة وراني درجي هندي شوشوندر وإيجان شوندر وبيتا شوشوندر دداق وإيجان جران إساني لما تتو إيجان أوي فاقر جرتشو وان أكاسي إيجان أنا سجود من لينجي سمت تسير لينجي سمرك نانجر لينجي سمو لينجي سمو أوي فرد داينا لينجي سمرك نانجران بدا أمان أدو أتنم بيكين سرين كنا بيك جنان جلي كتا غربا ساري ما ساري بيكا جاني يسب وريكا من إنسان قريولة توالا يسوماليات يسوماليات أنا في الفينش ملاجي تكتي متى هذا تاغوغا بكتك هذا تاري هو رجعتني بيتي تا غافسن سير بيسين غافسن عمر نوسيل بيتين بيكا كم جرتوا دعوتوا تكينيا كبجمونا كان كينيا كبجافي والفنا بكا جرتا مرت سناقا وجيتشا حرس سغنتا أدى كيسوما تكو قبرني يعني را كيسوما كينيا سي ورانا بلسوما أورومو كتوراني في كان درسمو أبان سانيس كبسو أورومو كيستي نما وريغماني دا إيغا وريغم نكونا كالا كمين كفلامي كجدو بودرا كاني غافي ديبي كيستي كايلالو تا walumaa gala keessummaan keenyas bu'aa bayii qabsoo keessa bahanii fi yeroo ammaa immoo jireenya baqattummaa keessa darbanii biyya Hoolaand magaalaa Amersfoort jiraatu. Egaa waa hundumaaf iyyuu seenaa isaanii irraa waa hedduu barattu jennee har'a isiniif dhiyeessuudhaaf murteessinee gara mana jireenya isaaniitti imallee mana sanatti argamna. Egaa keessummaan keenyas obbo Fiixabaas yookaan immoo obbo Mustafaa Amiin jedhamu waan maqaa isaanii irraas waan himantu jira. Gagabaa ummatti turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana ta'u jecha amma gara gaaffiif deebii keenyatti dabarra. Obbo Fiixabaas yookaan Mustafaa Amiin egaa affeerraa keenya fudhattanii akkaataa kana mana keessanitti gaaffiif deebii kan akka gaggeessinu nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha durse. Hayyee isinillee galatoomaa carraa kana naa kennuu keessaniifis dalagidoota OMN hunda keessanuu hedduun galatoomaan isiniin jedha. Meegaa amma waan tokko tokko daawwattoota keenyatti ibsee jira. Maqaa keessanirraa kan obbo Fiixabaas. Mustafaa karaa tokkoon immoo Fiixabaasiin egaa beekamaadha maqaa namni qabsoo keessa jiru maqaa garaagaraatti fayyadama. Mee isuma kanaan kan wal qabate moo maal maqaan kun? Sirriidha gaafiin kun maqaan kiyya maqaan dhugaa maqaan dhalootaa Fiixabaas jedhama. Mustafaan immoo eeguma dirree baqaa biyya kiyyaa baheen baafadhe. Ayyee lamaan iyyuu keessa fayyadamuu dandeenya. Maqaa lamaan iyyuu kanuma keessa waan ta'eef itti fayyadamaa jirtan. Hayyee gaariidha gaa. Obbo Fiixabaas eessatti dhalatanii eessatti guddatanii maal ture haalli ijoollummaa haalli maatii eessa isarraa kaa'ame? Kan hin dhaladhee guddadhe Arsiidha. Arsii naannoo Diida'aati. Naannoo Diida'aa lafa magaalaa Darrabbaa jedhaatti daqiiqaa 10 lafa oofsisu lafa Gimbichoo jedhamutti dhaladhe. Egaa akkuma odeeffannoo qabnutti abbaan keessanis Haji Amaan qabsoo keessattuu bara qabsoo diddaa gabrummaa gootonni Baalee fi Hiinsaa turan kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu sana keessatti qooda akka fudhataa jiranii fi sababa sanaan kan wareegaman ta'uutu kan odeeffannoo qabnu. Mee seenaa sanarraa kaanu? Yaa isaan gaafsan yeroon sun abaa'oon waddi bilisummaa Oromoo hin jiru jechuun maqaatu hin jirre malee inni jiraachuun mala sooratti hin beekan. Sooradha gaafsan sooraa jedhanii nutti himanii lola sooraa jedhanii
deemanii gaafa san Sumaalee dhaqanii qawwee fudhatanii deebi'ani. Warra gaafa san akka isaan yoo san naa himanitti Abbaa Huseen fa'aa wajjin, Abbaa Huseen jechuun Jeneraal Huseen Jeneraal Waaqoo Guutuu jechuudha. Isaan waliin akka yoos Magdashoo dhaqanii qawwee fudhatanii deebi'anittiin beekan akkasitti naa himan. Baqatu jira beektaa gaafa san karaa naannoo nu gadii san lafa Sammaaree jedhamtu kana gadiitti bu'uun uummanni walitti bu'uu mana walirratti gubuutu ture gaafa soodhaa san. Nama hedduutu baqataa ture. Baay'inni nu birallee ol hin geenne garuu gadi gammoojjii kana keessa hedduu baqate namni. Ilmi ka abbaa dhabee ka abbaan ilma dhabee hedduutu ture. Ani xiqqaadha. Garuu dhugaa akka malee xiqqaadha. Wanni itti ani waan kana barachuu danda'e ani haadha tiyyaa fi abbaan kiyya waliin hin turre. Harmeen haati tiyya nadaanii ji'a torbatti na biraa deeman. Akka tiyyaa irratti hin guddadhe. Akka tiyya biratti hin guddadhe haadha abbaa kiyyaattu na guddise. Kanuma keessa immoo hedduu mucaa tiyyaa amma maqaa isii seenaa hajjoo jedheen itti baase. Waan inni seenaa hajjoo jedheef hin qaba. Haadha tiyya haadha abbaa kiyyaa harma isii hodhee aannan naa bahee jechuudha. Kanaaf seenaa hajjoo jedhee waan inni itti baaseef seenaa akka tiyyaa san ibsuufi. Kanaaf harmi isii aannan naa bahee isii biratti hin guddadhe ani ilma akka waan guddiftee akka ijoolletti gadi bahee taphachuu osoo hin ta'in manguddoo jala deemaa jechuudha. Bakka manguddoon itti waa dubbattus in saalfadhu hin dhaqa. Seeraa sana baruudhaaf sin gargaare. Seeraa sana wayita isaan haasayan hedduu ni haasayanii namoota gurguddaa wajjiitu bira dhufa. Namoota akka Haji Abdoo Yaabitaa jedhamtu gaafsa yeroo san abbaa kiyya fa'aa bira dhufaa ture. Ni yaadadha gaaf tokko dubbii sanii hedduu qoosan abbaan kiyya akka malee qoosanii. Haji Abdoon kun gaangee yaabbatanii dhufanii nuti agarre saree tokkotu jira sareen dutee jennaan ijoollee meeqa bayaan ulaalaa jedhanii hogguu gadi baanee ilaallu isaanii Haji Abdoodha irraa fuune amma jaarsi walitti qoosanii maanguddoo yoosanii bata'amaan odoo ati nan beekin sareen keenya beekee jennaan jalli gattaa gurbaa saree beekaa jedhanii dubbiin suni garuu amma hogguu deemuu akka malee na dhibde beektaa maali jennaan qoosaa yoosanii san keessa hagamna akka namni waliin qoosu akka namni qoosaa walii fudhatu amma naaf galaa ture jechuudha. Osoo yeroo ammaa ta'ee garuu namni akkasitti taa'etu buna dhugu. Kanaaf guyyaa birallee harka irraa kafalate jaarsi suni abbaa kiyyarra. Abbaan kiyya dhaqanii gaangee irraa bu'anii gaangee itti kennatanii jennaan gaangee gurbaa gaangee kana lugaama afaaniin baasi lugaama beeytami lugaama afaaniin baasini hidhii akkanumatti naa dhaabee jedhaniin mucaan tole ma jedhee irraa fuudhee hidhee dhaabee wayita seenanii taa'anii buna dhuganii wayita gadi ba'an gaangeen hidhaa dhaabbata abduu amaan gaangeen kiyya marga si jalaa fixaaf midhaan si jalaa fixaaf afaaniin hiitee dhaabda badee jedhanii jaarsachi ol deebi'ee haadha manaa isaanii uleen irra dhaabbate booda achi deemanii waan gaafa kaan dhagoota sanni beeytamii jedhan kana jala deeme dhageeffachaa ture seenaa hedduutu jira. Eessatti wareegaman isaan Qoriyooletti awwaalaman. Biyya Somaaliyaatti. Egaa amma 1902 keessa gaafan Somaaliyaa gaafa Eertiraa dhufu argeen qabrii isaaniitu hin beeku achitti nagarsiisan. Biyya Somaaliyaatti. Warri naannoo sana gaafachuu Somaalee keessatti namoonni beekan akkas gaafachuu yaalle carraa akkasillee hin arganne maali jennaan qabsoon kun beeyta qabsoodha yoo ati waa tokko dubbattee waa tokko jettee akka ati fudhattu sanitti namni sin fudhatu. So kanaaf qabsooma jedheetumaan fudhadheen qabsoodha akka kana ta'eefis qabsoo jedheetumaan fudhe malee wanni jala deeme carraa akkasillee hin arganne. Carraa ittiin gaafachuu illee bakka sanuu hin turre amma gaafa sanis yoo gam xiqqaatteef ji'a tokko ji'a lama akkas waraana sooma Eertiraa irraa fuudhee achi waan dhaqeef karaa sanitti arge gaafasu.
Mee akka waliigalaatti gaa naannoo sana keessatti lola sooraa jedhamuun beeknaa qabsoon sana gaggeeffamu sana keessatti guddannee waan sanan beekaa jettaniitu bara kamiree kan qabsootti makamtanii qabsoon adda bilisummaa Oromoo naannoo sana kan dhuunfate yoomi akkamitti walitti dhufee akkamitti wal fudhatuu danda'e meesa kanarraa? Ani qabsoo deeggaraan ture. Akkuma eenyu kamitti akkuma Oromoo kamittuu deeggaraa ture. Deeggaraa jechuun qabsoo hidhannoo hidhadhee achiin baane qawwee fudhadhee hin baane garuu bakka naannoo jiru sanitti wayita dargaggummaa bakka jiru sanitti ani qawwee hidhadhee achiin baane hidhannoo fudhadhee hin baane annuma tokkoon qunnama nama sanillee nama Abdataa Jibunaa jedhamu nama santu dhufee horii natti kennaa horii sanin dhufee kophee kanafaa waanuma nyaata waan adda addaa waan bitamu lillimee saamunaa waan akkasii kana biteetuma geessa isumaan qunnama malee wanni waraana ta'e achi bayani dhugumatti hidhannoo mudhii kiyyarra kaseente ani kuni bara dargii keessa jechuudha. Bara dargii keessa ani qawwee mudhitti hidhadhee achi ba'uun kiyya dhuguma 91 naannoo dargiin kufuu ka'e saniin. Waraana adda bilisummaa Oromoo gaafa san achi ba'ee waan 91 ture. Wayita amma akkasitti dhiyeessiidhaan magaalaa keessaa hojjettanii dhiyeessitaniif sana akkamii sochiin naannoo sana keessa ture sochii waraanaa wanti mul'atan ture? Wanti mul'ate yeroo san akka ammaa kanaa iccitiin akka malee jabaatadha. Waanuma gootu kanaayyuu sirritti miti ati kabeeytu ni ulfaata. Maali jennaan nama san qofaan nama ammasiin maqaa kana wajjin qunnamtii qaba ture horii isarraa fuudhee dhaqee waan san bitee bakka sanitti deebuudha. Malee yoo achi keessa seentee diiteelii isaa keessa seentee gaafachuu hin dandeettu iccitii cabaadha yeroo sanitti. Kanatti ammas isin hin tuqamne hojiin hojjetaa turtan sunis hin gufanne jechuudha. Waa takka illee hin gufanne maali jenna. Waa takka illee hin gufanne. Hatta warri kiyya haati abbaa kiyyaan beektu waan kana. Hin beektu waan kana ani. Isaantu sillee ejjise yeroo sana ijoollummaan jira maaltu jira hiriyoonni jiranii akkamitti waan kana iccitii kana eeguun. Maali jennaan wanni kun tokkoffaa yoo san nuti yoo namni yoo daa'imni boottullee amaarri dhufe jedhani. Yoo kan kana baaftanii amaarri isiniin dhiisu nuun jechaa turan. Kanaaf akkasuma ta'ee keessa kiyyatti guddate harreetti fa'aa fe'een geessa. Shaqaxa kana saamunaa maal kana wanni fe'ee deemu. Ijoolleen hedduu natti hinaafu turan. Ani garuu namaaf kenna waan kana. Ani fuudhee galee shaqaxa akka jirutti harree lamallee yoon geesse. Harri maduwwaa fuudhee gala. Egalee isaan immoo waan gurguradhee galutti fakkaatu. Gaafa ol deebullee qarshii biraan baadhee deebi'a. Wannan achirraa fayyadamu ittiin nyaadhee dhuguu qofa. Hoteela ijoollee naggaadota wajjin hoteeleen seenaa nyaanna qarshii sunillee irratti herregamaa beeke. Gaafa deebu herrega isaa himuun qaba. Ani akkasittiin ture hedduu. Kanaaf haati akka wanti jallee hin beektu. Eenyuyyuu naannawaan itti dhaladhee amma yoo waan kana yoo asirratti dhageeffatanu namni waan kana inni ture jedhu hin jiru tokkollee. Tajaajila kana keessa sirni dargii kufee amma adda bilisummaa Oromoos mootummaa ce'umsaa keessa seenee bara sana gatti dabalamuun waraanatti jechuudha. Gaafa sana dargiin kufuu eegalee hin kufne lafan dhoofne daddaaquu eegalee. Warroonni naannawa keenya qubatan waraanni dargii hundi shoshoondaruu eegale shoondaruu beektaa shoshoondaruu daddaaquu eegalan garaan isaanii lama tatta'uu eegalan qawweefaa gurgurachuu waan akkasii eegalan yeroo sanitti waan akkasii eegallaan anis yaadni kiyya waan kanarraa gara waraanaatti dabalamuu yaadni kiyya ka'e. Duuban hin dubbisee ani qawwee fudhadhee deemuu danda'a lubbuu kiyyaaf sodaadhee maal jedheen soba itti hime garuu Abdataa kanatti maali jennaan lakki qawwee ani qawwee ma fuudhuu waan barbaadu dhukaasuma seenuu waan barbaaduuf amma saniin booda yeroo hedduu muuxannoo isaan wajjin waan tureef bakka nama 5 waa barsiisuu baafsan
bakka san illee ni dhaqa. Waraanni bilisummaa Oromoo. Maanyaa san keessa afaan maanyaa daraartuu lafa jedhamtu jira. Odaa yabaa lafa jedhamtu jira. Odaa yabaa sanitti amma nama 15 faa leenjisanii ijoollee walitti qabanii magaalaa fidanii achitti leenjisaniituma. Qaaraaf barreeffannoo fa'aa itti kennanii gara qaaraa gara galii gara maarreetti gara galiitu jira gaafas. Dammaqisa abbaa dhoreeffadhu as gara galii achi gara galiin kun san booda dhufe jajjabaatee dhufe an akkasumatti sammuutti fixeen jira. Bas achi gaafa deebu ani sujuudumaan leenjisamatti seene leenjisama dhaqinaan jira. Leenjisa qawwee fudhadhaa jennaan leenjisuma dhaqinaan jedhan. Maali jennaan sagaleen qabaa waan godhinaan jedhan san dafee sammuutti fudhadhee godhuu danda'a. Itti seenee saniin booda makkala. Leenjii guyyaa meeqa booda kan amma leenjisatti jijjiiramte? Omaayyullee ani waanuma ijaan arguuf malee hedduuyyullee hin jedhan garuu koppii godheen jira. Akkatti garagalan akkatti sassaabbatan. Ani leenjisummaan kiyyaayyuu anummaanuu jaajamatti leenjee jechuu dandeetta. Jaaja lafa jedhamtu. Intu jira gaafa san hedduu ijoolleen Jibuutirraa baaburaan akka malee dhufanii. Achitti mucaa tokko diriirsaa jedhaniini ijoollee ammas hin jedhu jawwee jedhamtu jira ijoollee waraana dargii keessaa ammallee barsiisaa taatee ijoollee yeroo ladoota turan ijoollee hedduutu dhufe amma kun egaa 91 itti dargiin kufe amma beekta an sujuudumaan jaaja dhaqee jaaja dhaynaan maal barsiisaa mi'anuun ni baradha garuu maqaaf barsiisadha. Saniin booda waan duraan agartee koppii kaafte takka yoo itti seentu beektaa sin dhibu achirraa kaanaan makkalatti ol dabree makkala dhayinaanuma ofiifuu barsiisaa cimaa keessaa ta'e achi na fuudhanii ammallee carcarna erganii carcar dhayinaan barsiisa warruma waraana dargiitu barsiisuun eegale deebi'e warruma sanuu. Irra guddaa naannoo carcar keessatti barsiisaa ture. Yeroo sana egaa waraanni guddaatu deemaa ture gara mooraa ittiin seeniin dura bakka kam fa'itti lolli ka ture ammoo rukutamtaniitus na fakkaata yeroo sana keessa eessatti? Bakka hedduutti deemaa ture. Ani kan yoo san itti rukutame qunne itti rukutame lafa qunne jedhamtu. Qunne jechuun arba rakkattee bakka jedhamtu jira arba rakkattee jechuun bakka ciroon magaalaa cirootii fi gaara Shee Muktaar jedhanii naannawa kana ture. Achitti madaa'e. Achitti madaa'ee. Ani miila kanarra rukutame. As rukutame. San booda galamsoo ciise. Galamsoo maciise. Fedhii qabsoo waan qabuuf hedduu madaan sunis natti hin dhagaamne gasuman fayye. San booda seenaan isaa yaadattu jaali yaadataa bariisoo biran ture. Jaali yaadataa bariisoo bira dhaqee naannoo Hardiimetti sadaffallee rukutame. Sadaffaa sanillee hedduutti naannoo sana mudhii jirbiitti moo maal lafti sun waan akkasii jedhamti kaarra qoree jalatti wannootu na dha'ee facaa boombiiti. Malee hedduu waan agas mara rukutamee misuni kunuas as dhawame achiin ture saniin booda ofirraa achi ture agasii as galamsootti ol deebi'an magaalatti na deebisanii mooraa Awsaayid jedhamtutu jira Jaalgalaasaa fi Dhugaasaa Bakakkoo faa waliin ture achi darakku jedhanii darakku san dhaqee barsiisaa oolee galgala konkolaataan gala laga beeraa jedhanii ammallee 18 galamsoma biraa achillee mooraa leenjitiin jira achillee dhaqee barsiisee magaalatti deebi'a. San booda mooraan leenjii kun walitti qabamee naannoo Machaaraa Milqaa'itti dabre. Naannoo Milqaa'ii sanitti kan amma lolli dhuma kan wayyaaneen tarkaanfii fudhachuuf kaatee jechuudha. Sanirratti wanni tokko ani yaadadhu mooraa turanii mooraa balballeettiitti ani kan irraa madame mooraa balballeettiin ture. Balballeettiin tuni galamsoorraa gara meetira gara kiiloomeetira 70 50 60 akkana ni taati.
akka inni madaalutti. Achi keessatti nuti ani warra waan san mormaa ture irraa tokko mooraa san ittiin galuu jedhee morma irraa ture tokko. Seenaan isaa yaadattu Araarsoo Wadaayifa'atu achi ture. Araarsoon jajjabii barsiisaa itti gaafatamaa jajjabiiti. Jajjabii leenjisaa. Ana Muraad Haashim warri na wajjin barsiisaa turan warra akka Muraad Haashimi. Gurmeessaa Badhaadhaati. Gurmeessaa Badhaadhaa seenaan isaa yaadattu Galamsootti wareegame. Jarri kun amma lubbuun jiru warri kaan. Muraad Haashim illee wareegamee jira. Gurmeessa illee wareegamee jira. Gurmeessaan irra guddaa wanni itti wareegamuu danda'e waanuma mooratti hin gallu jedhu kanaa. Gurmeessaa Badhaadhaa ijoollee naannoo Asallaati. Barsiisaa cimaa ture waraana Dargeeti. Kanaaf zuu oofa zuu 23 kana oofa mooraa Galamsoo namoonni beekan ni jiru mooraa Galamsoo gubbaa ture akka malee nama taphata akka malee nama qabsaadha. Dhugumatti sabboonaa namaati. Garuu hedduu nama hojii taphata. So sanirraa kan ka'e warra mormine keessaa inni akka malee cimee mormee hin gallu mooratti ka jedhu jennaan ergaa diinaa qabdaa. Diinatu si ergee kanaaf mooratti galuu diddaa akka jedhamu akka qoratamu jedhame nu biraa fuudhamee jechuudha galgala nu biraa fuudhamee Karchallee lafa jedhamtutu jira magaalaa Galamsoo san keessa Karchallee jechuun mana hidhaa ture dur achi geessanii gaafa guyyaa sadaffaa Gurmeessaa bareechanii jedhan yoo san gaafaan addaati bareechan jechuun guyyaa sadaffaa akka tarkaanfii irratti fudhatametti dhageenye. Maa godhuu hin dandeenyu qabsoodha. Yaa qabsootu nyaate jenneetuma callifne. Kanaaf achirraa kan ka'e isa waanuma mooraatti galu jedhe. Mooraatti galu jedhe. Mooraatti galu jedhe. Eenyu hoogganaa ture yeroo sanatti iddoo sanatti? Iddoo sana bakka inni jirutti bal'isaa nama jedhamutu hoogganaa ture. Dhugaasaa bakka itti gaafatamaa waliigalaati. Laale bakka kanatti maaltu jira sitti fakkaate? Mooraa jirtu san keessatti abbaa mooraa waan jedhantu jira. Abbaa mooraatti amma gaafsan itti gaafatamaan namarraa daadhii jedhamu. Saniin booda maaltu dhufee waraana mooraa jiru galmee akka waraanni kun lakkoobsa kophee lakkoobsa huccuu isaanii shamarran mooraa san keessa nama meeqa akka qubatu dhaqii deemitii fidinaan jedhan ana ergan. Maaf barbaachisee jedheen gaafadhe dhugaasaa maaf barbaachisee wanni kun jedhee gaafannaan abbee deemi kuni waan si ilaallatu miti dirqama sitti kennan deemi ba'inaan jedha. Okay jedheen konkolaataa fudheen dhaqee barreessee shamarran meeqa achi keessa akka jirtu kophee lakkoofsa meeqa akka uffattu kana hunda barreesseen dhufe. Barreessee dhufee jennaan nama tokkotu jira haftoommoo maal maqaan isaa nama Shaabiyaati fuudhii isatti kenninaan jedhan. Maal huccuu waraanaa yoo taate nuu fiduu dandeenya maqaa shufeera qabnaa waa hunda qabnaa bakka irraa bukaara irraa fuudhamu bukaara jechuun bakka huccuu istoora huccuu bakka kophee bakka finfinnee soo ta'e nama ofii dhaqnee fudhachuu dandeenya namaaf jaratti galmeen kun kennamuu barbaachisee jennaan si barbaachisu numaayyuu dhiisi jedhanii dachaas jedhanii gurbaa tokkotu jira dachaasitti kennanii dachaas dhaqee fidee ati kasi ajaa'ibu gaafa guyyaa sadaffaa oraala kana guuttee oraala nama hanga bakka san jiru hunda eega galmeen isii harka ga'een booda nama bakka sana jiru waraana meeqa akka jiru hunda harka isii ga'ee jira wayyaane Shaabiyaa galmee san dabarsitee jira karaa borboddeetiin konkolaataa walitti hiitee waraana fidde. Ummanni iyyee jechuudha yeroo kana ummanni waraana dhufaa jira jedhan. Duraan dursa dhukaasni kan itti baname qunne wayyaanee wajjin dhukaasa dura
kabane shaamballee isiin jedhu kana nama turci jedhamu kana nama tolcha jedhamu kana tuyyuu dhukaasa qunni arba rakkattee sanitti lafti suni karaan jidduu darban karaa xiqqaadha arba rakkattee san warroonni beekuni beekanii arba rakkattee san irratti dhukaasni baname. Sababa saniin hoogganoonni silaa irrana galamsoo jiranu warri silaa hoogganoota ta'anuu warri silaa akkoota abbaa cibirraa ta'ana abbaa cibirraa warri ta'anuu wanni lubbuun isaanii hagas baraarteef lola achitti baname saniif silaa guututti dhuunfatti waan naannoo san jiru. Osoo mooraa keessaan baane qawwemaan ala dhuunfachuu ture. Akkasitti halkan ijoolleen cabsitee baatee sida baanaan nuti sama magaalaa gadhiifnee qawwee fudhadhee seenaa jechuudhaanis. Saniin booda gara Daaroo Abboonaatti deemnee Daaroo Abboonaa booda amma waraanni faca'uu eegalee isillee dhukaasan nu jala deemuu eegaltee amma magaalaa Galamsoo bakka nuti turre kan hunda dhuunfatte amma nu jala deemuu eegaltee amma namuu bas amma yeroo kanatti irrana nama hambisaa soolee jedhamutu cibra hambisaa sooleetu ture sunillee achi gadhiisee karaa arbaa guuguu kana jalaan amma namoonni waan godhuu eegalan akka itti wal qunnamtii akka deebisee itti wal ijaaru faca'ee beektaa amma namni ijoolleen achi keessa jirtu hundi ijoolleen mana barnootaa mana leenjii jirtu hundi faca'anii namuu faca'ee amma eega faca'een booda maal godhuu qabna wal ijaaruu qabna ka jedhu namuu ka'ee saniin booda gaaratti baane gaamma baanee jirraa amma lolli jalgalaasaa humni gariin fuudhee jalgalaasaa jala deemanii warroonni amma abbootii cibirraa turanis warri akka amma turci maal siin jedhu kun shaamballii dargii ta'e kun hundi qunnamtii duubaa qabeedha. Amma jaarsattuu bilbiluu eegalan eessa geettee jaarsa qabsiisuu barbaadu. Eessa geettee asiin sirraa eegaa jirra asiin maal godhaa jirra dhuunfattee jirti amma wayyaaneen namoota hedduu mas akkasitti jaarri gara Somaaleetti qajeelanii nuti amma biyya keessa facaanee naannoo beeynaa maal beeynaa nama 30 qabannee nama 15 kacarraan qabates hafe namu amma waan carraa gara biraan beeynu biyya biraan beeynu wanni godhuu qabnu amma naannawa dhalannetti qabsaa'uudha. Wanni murteeffanne. Amma hundumtuu fudhamatee fi qabsaa'uu qabnaa amma jennaan ani nama 25 fudhadhee ko'uma kiyya. Dandoo guddadhee nama jaaradhee gara arbaa guuguutti qajeele. Gara biraa gara deemuu qabure. Gara arbaa guuguutti qajeelee deemee abboomsa lafa jedhu yoo ga'u nama Halfannuur jedhamu. Qunnamee Halfannuur Shee Mustafaa Shee Guuguu jedhama shiftaa turan warroota shiftaa gaafa fardaa san warra san turanii warroota san turee waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu wanni nu godhuu dandeenyu wanni nuti itti fayyadamaa deemnu namoota kana bira horii dhaabaa ka jedhamtu jira horii dhaabaa ummata keessa bakka kaayantu jira fakkeenyaati wanni tokko horii isaa ta'u waan fedhe haa ta'u horii kana tiisii jedhanii itti kennatti bilisummaa Oromoo. Amma booda waan goonu wallaallee jennaan namoota akkasii barbaannee horii sanitti dhimma ba'uu qofa. Malee waan biraa hin qabnu ree rasaasas biraas hin qabnu maalis hin qabnu namni faca'ee namni deebi'ee wal dhuunfatuun ni jabaate. Kanaaf naannoo beektutti naannoo dhalattetti waan kan haga tokko lubbuu uf tursiista ka jedhuun gamas qajeellee achis jiraachuun hin danda'amne. Jiraachuun hin danda'amne jiraachuun dadhabamnaan bas namuu osoo deemu osoo lamaan sadii wal bubuusuu namu amma gara naannoo dhaloota mana ofii summaan adeerran maal ofiitti qabame wajjin galuu eegale. Akka carraa ta'e immoo nuti namni naannoo tokko ganda tokkotti dhalanne nama 10 waliin jira. Nama 10 kan akka abbaa Saayidii itti fuudhee ganduma kiyyatti galeen qajeeleetumaan warruma keenya gale boleessan qaba ijoollee maanyaa ijoollee haliilaa ijoollee warri ammasii bayya ammasii mukun naannawa ammanitti dhaladhe wal qunnamnee meeshaa kurnanuu manuma keenya mana obboleessa kiyyaa kana kennee
amma buleessi kiyya achi fiigee hoolaa fidee nutti qalee maal jennee waan jedhee ani gadi ba'u alli kun hundi wayyaanidha. Homaa godhuu hin danda'amne nin qabame nin seenee magaalaa Darrabbaa nageessanii magaalaa siin jedhu kana namoonni amma waan jedhan hin tuqamu taaddisoo fudhatee deemuu qaba garuu hin tuqamu jedhan. Okay, waan biraa godhuu hin dandeenye harka wayyaanee seenee jechuudha. Harka wayyaanee seenee harka wayyaanee fuudhanii kullaa nageessanii magaalaa kullaa jedhamtu kullaa na fuudhanii ammallee asallaa nageessanii asallaa na fuudhanii bilaattee nageessanii bilaattee nu fuudhanii deddeessatti warra akka Zadil Wadaajoo warra akka Ilfinesh Qannoo anaa fi Ilfinesh milaacii takkitti mataa haadamte taa goggogaa bakka takka haadamte tarii hora geettini beeti ta'a. Gaafa san sirba isiin gaafsan dhumarra nu silbite beeka maal jetti koonyaarra marmaarini ka jedhu tokko sirba akkasii sirbite mucaa isii dhengadda gaafa asitti arge dhugaan hin boo'e dhugaa achitti jara wajjin hidhaa turre jechuudha bilaattee deddeessaa hidhaa turre achi keessatti aga deeman nurra deemanii arjoo xinnootti hidhaa turre arjoo xinnoo bira deddeessa yoo beektan hin beeku. Arjoo guddattoo arjoo xinnoo deddeessadha. Mooraa leenjii waraanaa dargii ture. Bilaatte illee akkasuma waraanatti achi turre. Achi hidhamnee amma warri fannoo diimaa dhufee doolaara 100 warra akka lafti fagaatu nuu kennee biyyatti haa galu gargaarsa illee isinii haa kennamu jedhan. Waraqaaddoo aditti amma san fudhadhee gara itti galuun qabu gaa dirqama manuma keenyatti galee jechuudha. Manatti yoo galuu haalli gaafa duraa itti biraa deeme haalli gaafa sanii hundi hin jiru. Jiraachuun dadhabee jechuudha gaa uummata wajjin haala ittiin jiraatu tokko sitti ulfaata beektaa haalati barattee waa hundaayyuu bas jiraachuu hin dandeenye achi kaanaan uummata akka hin dubbanne ka'eetiin baqa irra kaa'ee jechuudha. Amma dirree baqachuun qaba. Itti gadhiiseen Somaalee dhufe. Somaaliyaa dhufee Somaalee Bosaasoo lafa jedhamtu dhufee Bosaasorra Yaman dhufe amma Yaman dhufe yeroo kana 1999 jechuudha. Yaman dhufee amma 1997tti waa akka koraa 94 san hunda keessa jiru nuti. Keessatti jira mana hidhaa jirra nuti. Amma Yaman dhufee erga Yaman dhufee dirree baqataa mooraa boqotaan seenee amma achi dhaqee achitti illee jennaan warroota waajjira adda bilisummaa Oromoo keessa turantu ture warra akka Hussein Ajjaa warra akka Muhtaar warra akka Mahamad Saanii nama jedhamtu ture bas na dhageennan dhufanii na fuudhanii amma Yamanittis waajjira seene waajjiruma adda bilisummaa Oromootti deebi'e. Achuma keessa isaanii wajjin jedhee Al-Jahim lafa jedhamtu jira achi keessa ture. Nu amma deebi'anii Eertiraa walii galee adda bilisummaa Oromoo Eertiraa walii galee amma yaaminsa lammataa godhan. Yeroo kana amma ana Eertiraan na deebisuu deemanii beeki. Dhufanii ati barsiisaa waraanaa waan taateef qabsoon si waamtee jirti gara dirree waraanaa. 1999 haadha manaatis qaba ture jaalallee jechuudha sirnaan illee fuudhuu baadhu amma waan godhuun qabu qabsoodha duraanis qabsoof mana bahee abbaa kiyyas qabsoo kanatti itti dhabee qaama kiyyas qabsoo kanatti hin dhabee deemuu qaba warra achi jiru hunda warra ta'is jiru warra akka falmataa dhugaa kana fa'aa achi keessa naannawa isa waliin turre Abdurrahman durirraa kaasee Abdurrahman iddoo waliin turre amma ani ka'ee Eertiraa barsiisaa waraanaa jedhamee Eertiraatti deebi'e. Eertiraatti warra akka Sa'iid Irboo mucaa cimaa wayiitii wareegame
Eertira matti wareegame. Sa'iid Irboo fa'aadha. Kaanee ati gara nama 60 Eertira Yaman irraa Eertira dhayne. Waan si ajaa'ibu karaa sana irratti illee du'een dhabe. Doonii gubbaa taa'ee hirribni naqabee kan silaa bishaanitti kufu keessatti gadi kufe. Keessatti gadi kufee mudhiin kun na miidhamee gaafan Eertiraa seenu akkuma seenen warri gaafsanii ni beeku jira. Na yoo na dhageeffatanii yookaan ni beeku. Akkuma achi seenen hospitaala na geessan. Akka malee miidhame doomni kun cinaa achi kun hospitaalaan ture. Hospitaala irraa na fuudhanii eessa na geessan Afaan Boo lafa jedhamu. Afaan Boo dhaqee Afaan Bootti barsiisatti seenee gaa dammaqisaa badhu achi garagalas garagalii afaan Eertiraatiin barsiisuu seenne. Achi ture achitti itti gaafatamaa birkii leenjisaa waraanaan ture. Itti gaafatamaa waliigalaa miseensa gumii sabaa Jaalwalee ture. Isallee qabsoon Eertiramatti nyaatte. Itti gaafatamaa waliigalaa guutuu Araarsoo Biqilaa ture. Itti gaafatamaan Dabballee Jaar Haroo ture. Ani itti gaafatamaa birkii leenjisaa Mooraa ture. Achitti waraana leenjisaa ture. Haalli achi keessa yeroo dhugaa yoo sitti mee haala akka malee ulfaataadha. Akka malee ulfaataadha. Ijoolleen Oromoo Jibuutirraa Yamanirraa karaa danda'ameen qabsoo kanatti akkuma bishaaniitti dhufaa turan. Dhufaa turanii akkuma gaariitti barsiisaa turre garuu waan si ajaa'ibu achi keessatti afaan Oromoo dubbanna Oromoo barsiifna malee isa dhugaa ta'uuf mirga tokkollee ittiin qabna. Warri mirga qabu Shaabiyaa ture, Eertira ture. Isaanumaa jechuudha. Yoo barbaadan gaafa nuti silaa ijoollee waa barsiifnu gaafa dabbalummaa barsiifnu dirree xayyaaraa fa'aa dhagaa irraa guuraa jedhan. Dhagaa guuraa turre. Garuu haalli achi keessa ture akka malee ulfaataa ture. Akka malee ulfaataa ture. So kanaaf isan hunda keessa dabramee booda akka carraatti waan achi keessatti daddalagamee waa hedduutu jira. Kana isaan asirra kaasuun barbaadu. Gaafatamaa gumii sabaa nama wareegame waan jettanitti fakkaate maal? Jaalwalee walee jedhaman dhaloota yaa ni ulfaata kana jechuun garuu qabsoof wareegame jenneetuma biraa kun. Kanaaf qabsoodha. Homaa gochuu hin dandeenyu. Isa qofaa miti mucaan na wajjin waraana dargii ture Sa'iid Irboo jedhamu kun Yaman irraa na wajjin dhaqe barsiisaa jajjabii ture. Jajjabii barsiisaa. Achi wareegame. Waa hedduutu jira. Shira hedduutu jira dhugaa barbaadde. Shira hedduutu jira. Mirga Shaabiyaa keessatti mirga mataa keetiin qabdu. Isaanii jechuudha. Ka fedhan basaasa godhan, ka fedhan waan godhan waan achi ilaalanii kan si madaalu Oromoo taateyyuu nuyi silaa amma akka birkiilee leenjisaatti nama waraanaaf ta'u tokko nama waraana leenjisuuf beeka bara. Namni biraa si hin beeku. Saba kee afaan kee nama dubbatu nama kee immoo situ beeka. Lammiin biraa si hin beeku. Garuu achitti isaani kan murteessuu danda'u. Nama isaanitti fuula guure namni isaanitti fuula guure tarkaanfii irra fudhatamuu qaba. Maali jennaan biyya isaaniitti ergamee dhufe wayyaanitu ergee dhufe karaa adda bilisummaa Oromootiin itti dhufe nama kana tarkaanfii irratti haa fudhatamuu jaan irratti fudhatamuu qaba. Ijoollee achi dhufan keessaa nama 5 nama guyyaa tokkotti gabbaasanii tarkaanfii irra fudhatamtu jira. Chulluma Oromoo keessattuu warra Yaman irraa nuti fuunedha inni. Haadha manaaf abbaa manaa tokko jaalala qabsoo qabaniif bakka takkatti qabsoo kan dabalaman. Biyya lammataatirraa achi dabalamanii jechuudha uummanni kun. Qabsoo fedhii qabsoo uummata Oromootiif qabaniif achi dhaqan garuu
fedhii birallee yoo uumachuu dadhaban waan waliin dabarsan waan kaleessa waliin tura haadhaaf abbaa manaa waan ta'aniif haadha manaaf abbaa manaa waliin haasa'uu mirga qabu. Akkamitti waliin haasoftanii? Laaligaa ati nama kalee haadha manaaf abbaa manaa waliin turte waliin haasa'uun achi keessatti waan biraa dalaydee ilmoon biraa uumamuu wanni biraa uumamuu rakkoo ta'a jedhee yaadamuu danda'a. Suni qabsaa'ota tokko keessatti hin danda'amu. Garuu immoo waliin haasa'uun akka ani beekutti homaa rakkoon qabu. Waan kaleessa waliin dabarsan waan kalee jaalala kalee waliin uummanni kun biyyatti wal fuudhanii dirree baqaa Yamanii dhaqanii dirree Yamanii sanitti immoo qabsoon tun eegalamnaan qabsoo akkatti baqannee baqa kana keessa jiraachuu irra deemnee uummata keenya saba keenyaaf du'uu qabna jedhaniitiin biyya lammataatirraa qabsootti deebi'an uummanni kun. Yoo waliin haasa'anis homaa rakkoon qabu ijoolleen sun. Boodarra immoo namoota san keessallee namoota hedduu goggorsanii wajjin haasa'in maal jedhaniin illee namni kunillee beektaa siin fudhatu. Namoota san keessa nama dirqama san fudhachuu hin dandeenye namoota hedduu warri tarkaanfii irra fudhataman jira. Kanaaf gaafa san namoota san irraas nama tokko ture ani mormaan ture. Akka birkii leenjisaatti akka agartee itti gaafatama bakka nama bakka kanaa qabutti wanni kun ta'amuu hin qabu ka jedhuun mormaa ture. Mormaa turraan anumaattuyyuu haala biraatti jijjiiramaa dhufe. Anumarrattuu jechuudha. Warri amma na beekan ni jiru. Anumarrattuu haala biraa jijjiiranii ija biraatiin na laalutu dhufe. Akka carraa ta'e immoo waaqni yoo carraa si erga beektaa waannoodha. Waraana san fuudhee atattamaan akka dhufu ka jedhu. Jal'ugaa galaasan Magdashorraa. Xalayaa barreessanii jechuudha. Waraana san fuudhee akka dhufu jedhanii akkasii waraana san fuudhee Somaaliyaa seene. Somaaliyaa dhaqee Somaaliyaa eega dhaqee Somaaliyaatti buunee Somaaliyaa eega buunee immoo kan Somaaliyaatti hin deebina mee iddoo kanarratti keessattuu namoonni keenya hedduutu qeeqaa waan qabsoo karaa Eertiraa kana gargaarsa Eertiraan godhaa jirtu beedhaan godhaa jirtu qabsooma keenyayyuu kan duubatti dhiibaa jiru Eertiraadha jedhanii warri kaasan jiran ammoo hanga har'aatti dhaabni kun achuma kan dubbee godhatee wanni ta'aa jiru mee isa kan akkamitti gamaggamta akkamitti ilaalta? Jiruun Eertiraa nama dhaqee argetu beeka. Nuti maqaaf achitti leenjisaa ture waraana achitti leenjisaa turre gaafa saninumaa sababa qabnaayyuu maali jennaan Eertiraa fi Itoophiyaa wal dhahaa turte. Waraana san irratti hirmaachuuf illee beeka ilaa buree dhufnee turre. Ilaa bureetti dhufnee turre buree lafa jedhamu. Waraana fuunee waraana san irratti hirmaachuudhaaf ilaa buree dhufne. Waraana san akkamitti as teennee asiin achi lollaa ka jedhurraa namni itti mormaa tures tokko ana. Namni waraana san hoogganus tokko ana. Yaadadha namni sababni itti jaalwaleen itti nyaatame illee tokko sani. Nuti ummata keenya wajjin teennee loluu qabna malee akkamitti saba biraa wajjin dhaqnee asii achi lolla. Ka waraannu kuno ka dhoofnu kuno eenyu ka jedhu. Nama nu gargaare nama yaada san hogguu nuti dhiyeessinu yaada san nu wajji mormerraa nama tokko inni. So akka sammuu kiyyaatti sababni isaas tokko kana ta'uu danda'a jedhee yaadaani. Kan biraa immoo achi keessatti mirguma takka hin qabdu jaala kiyya. Bakka sanitti afaanuma Oromootuyyuu hogguu dubbatte nama 3-4 taatee waraanni ati waraana qabsaa'oodha. Waliin haasofte waliin taphachuu dandeetta. Nama 4 nama 5 taatee waraanuma taatee waraanarraa achi baatee teettee haasa'uu hin dandeettu Eertiraa keessatti. Bakkuma barsiifnu sanittuu. Ani barsiisaadha itti gaafatama birkii leenjisaa bakka saniiti nama 5 nama 6 ijoollee walitti qabee waliin taa'ee taphachuu hin danda'u. Hin danda'amu. Kan to'atu warra Shaabiyaati. Warra Shaabiyaatu nu to'ata isaantu nu to'ata waa hundi isaanii ani ganama nin kaasa. Dirree ispoortiin geessa ispoortii karaa hagam murtaa'e fiinee deebina qawwee akkatti buusan akkatti dhukaasan akkatti rasaasa dhukaasan nin barsiisa
أنا مالك ترجمان ومشوا الأمر مالي أنا متي كواهون دلقو أنا أفانو من أكا قرت إساني سرت قالوا يقول مالي مرقة كل تنقب أنا متي warrummaan silaa bakka sanitti gaafatamu warri akka araarsoo biqilaa warroonni akka jaalwaleesiin jedhu kun warri akka haroo kun hunduu waa takka mirgatti hin qaban isaanumatu akka fedhe godha isaanumatu ajaja. Seenaa gabaabaa waan irraa beektanuu jiraate kan obbo Walee kana meenuus. Ani jaalwalee achumattan bare nama dhalootan wallooti. Miseensa gumii sabaatii yeroo sanitti itti gaafatamaa naannoo Asab waajjira ture Asabillee waajjira ture yogguu waraan namoota kana fiddu Yamanirraa haa ta'u Jibuutirraa haa ta'u yeroo dooniin dhuftu isatu dhaqee waan kana fuudha ijoollee tana fuudhee konkolaataan fuudhee Asab keessa baasee kafayyaan qabnillee maallee laalchisee namni afaan botti geggeessu isa. Seenaa isaa akkasumaan beeka garuu nama dhalootan wallooti. Hayyee gamee haala Eertiraa sumarratti dhaabnee gara Somaalee amma waraana bilisummaa Oromoo qabatanii gara Somaalee seentanii sana booda maaltu itti fufee waraana maaltu si mudatee achitti? Yeroo lamatti dhaqe yeroo lamatti gara nama 900 kan dhaqe. Doonii lamaan dhaqe. Marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaati. Marsaan tokkoffaa kanaan hoogganamu. Marsaan lammataa Kajaar Baroodaa Birruutiin hoogganamu kan dhaqe. Carraa tokkoffaa na fuudhee dhaqe nama 498 waan akkasii fuudhee fide. Fidee markatti buune seenaan isaa haa yaadattu. Shee Alii takkaa mul'isa abbaa gadaa. Isaan namni nu fuudhe isaan akka Somaalee wajjin nama ambaasaadara Oromoo kan Somaaleeti kan hubadhutti isaantu nu fuudhee Qoriyoolee nu geesse. Qoriyoolee dhaynee Qoriyoolee wagguu dhaynu abbaa Huseen Faallee achi jiranii Waaqoo jechuudha. Waraana jirnaan Waaqoo guututi. Waraana isaanii qofaa miti waraana Sidaamallee achitti arge ka galfatoo bulcheetiin dursamu itti gaafatamaa isaanii galfatoo bulchee jedhama. Ka abbaa Huseenillee waraanni hedduudha achi jiranii keessattuu namoota duraanii gurguddaa namoota hedduutu achi ture. Waraana wajjin deemuun kiyyaanii haguma Eertirarraa ka'ee achi geesse markarraa Qoriyoolee saniin booda battala waraanallee hin dayne. Barsiisota wajjin bakka barsiisumni bakka addaa galan. Wannuma isaaniitu qubsumni isaanillee adda galanii. Namni achitti itti dhayne Bultumuu Ebileeti Attoomsaadhaa Jundii jechuudha. Warroota kana ijoollee Keeniyaarraa dhuftan ijoollee hawwisoo gammachiiftuu fa'aa Taliilee fa'aa jedhatu achi ture. Falmattuu Buleefaa Callaa Carcar warroota kana achi ture isaanillee achitti dhaqee achitti arge. Warroota duraan 91 waliin tures warra akka amma namarraa daadhii siin jedhu gaafa sana abbaa mooraa galamsuu ture siin jedhu kanallee achitti arge. Achitti walitti dhufne ijoollee hedduu dur waliin turre waraana keessa adda facaane achi wal agarre. Akka Jamaal fa'aa Jamaal jechuun kiyya Bobbaasaa Gadaa safaa achitti wal agarree waliin haasofne waan dur kaafne haasofne akka Jaalqilxuu Aadaa Hasan Sultaan jechuudha. Isaa wajjin turre saniin booda waraanni akka bobba'amu murteessanii waraanni akka Oromiyaa seenu. Isaan gaa warroota ergutu irratti hojjete ani waa'ee isa illee sirriitti irraan beeku waraanni akka bobba'amu jedhanii abbaa Cibirraatiin ramadamee deemee nuti amma warri barsiisotaa kaanee Maqdashoo dhufne. Maqdashoo deebine. Maqdashootti yoo deebinu jaarsillee achi jira. Galgalaa sanillee.
Yeroo sanatti obbo Galaasaan aangoo gadhiisaniiru. Si dhufaa jira. Waan si ajaa'ibu Jaal Galaasaan achitti suni kan korri waamamee Jaal Galaasaan. Warra keessaa hirmaatan keessaa koricha irratti hirmaatan keessaa. Kora keessarraayyuu namni achitti gaafii gaafate nama 5 gaafii gaafate keessa nama tokko. Ana falmattuu bulee Jaal Bobbaas yaani ijoollee Baaleeti meeto mucaa tokko ammallee hawwisoo keessa maqaa isaan yalaa galee nama piyaanoo taphatu nama 5 gaafii gaafanne keessattuu falmattuu bulee dhaabbattee imimmaan yaaftee gaafatte gaafii. Jaalli kuni akka inni ibsatutti akka dhiibban guddaan irra jiru osoo isa dhukkubee osoo hin ta'in akka dhiibban guddaan irra jirutti natti mul'ata. Wanni isaa maali ka jedhu gaafii nama 5 gaafanne qola san irratti bakkuma sanuu beeki waraanni guutuu walitti dhufee miti namoota ta'e keessaa waamaniiti gagaafsan qola san irratti dhiyaate nama murtaa'e akka birkiilee warra leenjistootaa keessallee anaa firoomsaa dameeti seenan isaa yaadattu firrisaa madda walaabuu gurmucaa jedhan tokko ni wareegame. Magaalaan kun itti taa'ame kun maal jedhamti? Maqdashoo jedhamti lafti isaa lafa mata tooyyoo mana Hasan Aidiid cinaadha mana kireeffatanii jiru achi keessatti taa'ame. Achi keessatti taa'amee geggeeffame eega geggeeffameen booddee achi keessa turamuu hin dandeenye rakkoon biraa uumame. Sanirraa kan ka'e hoggannoonni illee achi keessa akka hin jiraanne godhatame san booda hoggannoonni namni 8 akka gara Eertiraatti bayan godhatame kan Daawud Ibsaa Galaasaa Dilboo keessa jiru fi abbaan Huseenii fi Galfatoo Buccee siin jedhu namichi Sidaamaa biroo kun keessa jiran akka deeman murteeffame. Saniin booda warri achitti hafne mooraa 3tu ture. Mooraa Abbaa Caffee, mooraa Abbaa Nagayaa, mooraa Barsiistotaa fi mooraa Abbiyyuu Sammuu. Abbaa Caffee jechuun immoo Aanessoo Waaree nama jedhamu Abbaa Nagayaa ni beektaatu. Mooraa qaban ture achitti hafne namoonni achitti hafe kun waraana achitti hafe kun akka ittiin biyya seenu nama 5 ramadamee biyya keessa akka seenu godhatame jechuudha. Kuni ta'uun isaa eega waraanni baay'ee rukutame. Egaa waraanni baay'ee rukutame ammallee waraanni baroodaa biruutiin hoogganamus dhumee halka wayyaanee seeneen booda kuni ka ta'aa jiru kan amma si himaa jiru. Egalee warra achi keessatti hafeetu jira warra akka kan madaa'ee achitti hafeetu jira warroota kanaa bakka kanatti hoogganoota keessaa namni nu biratti hafe Jaal Mul'isa Abbaa Gadaati. Warroota Asmaraa deeman keessaa inni hin deemne Mul'isa Abbaa Gadaa dhugaa nama akka malee cimaadha. Seenan isaa yaadattu akka inni itti wareegamallee akka hedduu nama gaddisiisu. Guyyaan inni wareegamallee jimaata. Guyyaa jimaataa san na bira dhufan. Ani mooraa birkii leenjisaa keessa bakka shirqoole jedhamtutu jira. Achi keessa jira mooraa leenjistootaa dhufanii. Mooraa leenjistootaa dhufanii laaqana waliin nyaannee waliin haasofnee waliin taphannee galuudhaaf yeroo ka'an abbaa mooraatti ani bakka shirqoole sanitti waardiyyaa godheef nama Dambalii Waabee jedhamu. Ijoollee Baaleeti. Isa kana waardiyyaa godheefi deemee jedhan. Namni firoomsaa damee jedhamu immoo dhoggee isa kana. Isaa miti diina raas fuudhee haa deemu jedheen.
Maali jennaan lakki dambalee waa wajjin haasawtu jira diinarraas fuudhee haa deemu jira. Diinarraas fuudhee ka'ee qawwee isaa fudhatee Somaalee gaanamu qawwee akka fedhe qaba fuudhee deemeen. Meetira 300 gahu bakki minibaas keessa minibaas seenanii meetira 300 irratti akkanuma bara mana keessa mooraa keenya gabbanii hoggaas bakka baasa irraa qabatanii akka jimaan itti gurguramu jira dhawanii jechuudha. Mucaa waardiyyaa diinarraa sana asiin dhawanii asiin baate rasaasni. Wayitaan dhaqu namni dura dhaqee isa ol qabee ana. Shaalii dura namni bira ga'e ana wayitaan bira ga'u yaarsi. Fani funyaan inni deebi'ee homaa hawwannoon jiru. Somaaleen akka jirtutti irraa dheettee jirti warri konkolaataa ka oofus maal ka godhus shifeerris maal achi bahee dhaabbataa jira. Nutu dha'ee eenyu akkas godhee gaafii biraati suni. Fuunee akkasitti mata ta'uu yoo galchine. Utuma ayyuu addan bahiin awwaalaman jechuudha moo sana booda wanti qorattanii wanti jedhamte wanti bira gahamee jiru akkam biyyaatti? Eenyu qoratta? Namni qoratu namoota shakkamantu ture. Namoota shakkaman san keessa gurbaa tokko ka gaafa isaan hoogganoota kana fuudhee nama Ogaadeni Muhammad Faaraa jedhama. Nama hoogganoota kana fuudhee Sumaalee naqetu jira. Nama akka malee isaanitti dhiyaatu jechuudha. Isa faa shakkan. Maali jennaan gaafa deemanis horiin gahaan hin kennamneef jedhama. Shakkii dhagaa kun malee waan qabatamaan amma kana jaa'imamuu miti. Ammallee fedhii deemsallee qaba jedhanii namni suni jetteedha kun malee haga ammaatti abjuu natti fakkaatan. Duuti Jaalmulis Abbaa Gadaa abjuu natti fakkaata gammaatti.